Irrifachiiftanii bara wayita barrii ammootiin bira ga'e ibsaan akkana dhaabatee mucaan sun bareedallee bara dhaabanni isaa wanni ma fakkaata. Bakka shaarukii ma fakkaata. Shaarukaan. Ijoolleen baalee tun hin bareeddii bara. Ijoollee baalee akkanumaa bara. Bareedduu bara. Shamarran baay'ee bareeda. Shamarran dhiyoo kana dhaqee ganda keessan dhaqee subhaanallah takka dhala biyya kana waggaa 9 jiran arge mana kana keessa seenee barabbaree gayyaas. Ijoollee kennamaa bara baalee ijoollee babbareeda qabdi bara aanan tafakkaattu qabdi. Tashakkora fakkaatu sana jira. Viidiyoo wayii garuu baaroo qaba sagalee isaan dhageeffatina ijaayyoota isina dhufe. Shamarran kana keessa seenee yoo haraamallee ta'e hin beeku dibbee kana tumee dargaa fakkaatanaan jettee akkatti natti boottee hundi isii ajinabii harkaan tuquu saalfadhee biraa bahee dibbe madha'e. Laa ijoolleen baalee adaballee qabdii bar adaballee qabdii beektaa guddisa. Bara ilmiin akka bakka biraa jirtu ilmiin baalee hin jirtu bar bakka biraa hin jirtu dhageettee ati baaleen ilmi jira bar. Kunniin ka biyyaa yaa'e kun dagate godha warra biyya alaa. Masgiidallee koottumee masgiiduma baalee bakka biraatti ammootiin barriirra nama kaayan. Asitti ammoo gara mararfatee imaama dubbate imaamni birrii namaa guursisan. Gara mararfatee illee namaallee garaa mararfatan. Dubartiin illee hayaa qabdi ilmitu jira bar. Haalimatu jira waan ta'eef ibaadatu jira hayaa qabdi. Babbareedallee qacalee babbareeda jira. Baga ija keetiin argite baga soban ta'ini. Ammoo dhiirummaan baaleeyyuu bariin bareedde. Amma ibsaa akkatti wayita dhaabatu argitee tamma mucayyoo akkas godhuu balleessite malee ati rifachiiftee bar. Barri akkana ittiin kaakka'ee wayita bantu ibsi shaadhakin akkana dhaabata akkana mucaan bareedumallee addaa. Kan dhaabata laal. Duuba abbaan balleessaree abbaa manaattu haadha manaa ofitti barii dhayaanatti badhiimaa murtan garaa isin nyaata inni waan keessan ta'eef. Wannidha seera shari'aattu akkasii miti. Seerri shari'aa yoo jaartii teessan imalaa irraa deemtan hangalaa jira halkan keessa galaa jira. Irrifachiiftanii bara wayita barrii ammootiin bira ga'e ibsaan akkana dhaabatee mucaan sun bareedallee bara dhaabanni isaa wanni ma fakkaata. Bakka shaarukii ma fakkaata. Shaarukaan. Ijoolleen baalee tun hin bareeddii bara. Ijoollee baalee akkanumaa bara. Bareedduu bara. Shamarran baay'ee bareeda. Shamarran dhiyoo kana dhaqee ganda keessan dhaqee subhaanallah takka dhala biyya kana waggaa 9 jiran arge mana kana keessa seenee barabbaree gayyaas. Ijoollee kennamaa bara baalee ijoollee babbareeda qabdi bara aanan tafakkaattu qabdi. Tashakkora fakkaatu sana jira. Viidiyoo wayii garuu baaroo qaba sagalee isaan dhageeffatina ijaayyoota isina dhufe. Shamarran kana keessa seenee yoo haraamallee ta'e hin beeku dibbee kana tumee dargaa fakkaatanaan jettee akkatti natti boottee hundi isii ajinabii harkaan tuquu saalfadhee biraa bahee dibbe madha'e. Laa ijoolleen baalee adaballee qabdii bar adaballee qabdii beektaa guddisa. Bara ilmiin akka bakka biraa jirtu ilmiin baalee hin jirtu bar bakka biraa hin jirtu dhageettee ati baaleen ilmi jira bar. Kunniin ka biyyaa yaa'e kun dagate godha warra biyya alaa. Masgiidallee koottumee masgiiduma baalee bakka biraatti ammootiin barriirra nama kaayan. Asitti ammoo gara mararfatee imaama dubbate imaamni birrii namaa guursisan. Gara mararfatee illee namaallee garaa mararfatan. Dubartiin illee hayaa qabdi ilmitu jira bar. Haalimatu jira waan ta'eef ibaadatu jira hayaa qabdi. Babbareedallee qacalee babbareeda jira. Baga ija keetiin argite baga soban ta'ini. Ammoo dhiirummaan baaleeyyuu bariin bareedde. Amma ibsaa akkatti wayita dhaabatu argitee tamma mucayyoo akkas godhuu balleessite malee ati rifachiiftee bar. Barri akkana ittiin kaakka'ee wayita bantu ibsi shaadhakin akkana dhaabata akkana mucaan bareedumallee addaa. Kan dhaabata laal. Duuba abbaan balleessaree abbaa manaattu haadha manaa ofitti barii dhayaanatti badhiimaa murtan garaa isin nyaata inni waan keessan ta'eef. Wannidha seera shari'aattu akkasii miti. Seerri shari'aa yoo jaartii teessan imalaa irraa deemtan hangalaa jira halkan keessa galaa jira. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Kabajamtoota fi daawwattoota hordoftoota YouTube channel kiyya jalatti argamtan welcome. Ashama argamuun hundi keessanuu alaaf biyya keessa xiqqaa guddaa amantii kutaa ganda osoo hin jenne hundumti keessanuu baga jiraattaa hordoftoota kiyya. Warroonni jalqabarraa hanga mana hordofaa turtan galatoo magaalaan keessan dachaa haa ta'u ammallee like share gochuu hin dagatina. Warroonni haarawaa taatanillee
Weelkaam baga nagaan dhuftanii isin simadhee jira manni mana keessanii seenaa yoo isinitti tole maatii YouTube chaanala kanaa ta'a isiniin jedha. Egaa hordoftoota kiyya viidiyoon keekaa har'aa waa'ee Sheeka Roobee waa'ee ibsa shaaf maakii irratti dubbatanidha. Dhugaadha uummanni Baalee uummata gaariidha jechuudha. Akkasuma yeroo namni biyya isaanii dhaqe uummata akka gaariitti nama simatudha jechuudha. Uummanni Baalee jechuun uummata jaalalaa, uummata gaariidha jechuudha. Akkuma isaan jedhan dhugaadha. Ilmiin biyya Baalee keessatti namni hundi amma biyyoota garaagaraatirraa yeroo deemeetiin qara'uu barbaade Baaleen deemanii qara'anii jechuudha. Fakkeenyaaf ijoollee isaanii muluun isaaniitu jechuudha. Ganamarra ilmii baratti jechuu biyyuma keessatti jechuudha. Ilmi isaanii baratanii umrii xiqqaan quraana kattamanii jechuudha. Ilmi eegasii baratanii namoota hedduu barsiisanii biyyi Baalee biyya jaalalaa, biyya kabajaa maashaallah tabarakallah sirriidha dhugaadha. Ibsi isaanii bareeda. Rabbiin waliin isaan haa bulchu. Hamtuu samoona kana ibsi shaaf maakiin addaan haa bahu, addaan haa bayanii jedhanii irra haasa'anii namni wal jaalatee waliin bultii ijaarrachuun badii qabamoo maal jechuudha. Namaaf nama addaan baasuun abbaan biyya garaagaraatii yoo ol fuudhanii hunduu hireedha nasiiba jechuudha. Hireen ati Harargee, ati Arsii, ati Baalee, ati Jimmaa hin jettu jechuudha. Jaalalli wal bira yoo jiraate namni sun jaalala walii yoo qabaate biyyoomni addaan nama hin daangessu jechuudha. Kuni akkaataa gandummaatiin miidiyaa kanarratti wal filan saniif namaaf nama addaan baasuuf namoonni ibsi shaaf maakiin gargar baqoobanii maaliif waan inni Baaleen ta'e si Harargee fuudheef bar biyyi hin daangessu waan nan jaalala. Masalan amma Baalema keessaa fuudhee jaalala yoo nama sanirraa hin qabaatin maalirree faayidaan isaa namni nama jaalatu hojii jiraata, nama jaalatu hojii gammadaa jechuudha. Bakka ijji tante jaallatti sanii jechuudha. Biyya garaagaraa yoo ta'e yoo jaalalaa fi jaalalli dhugaa jiraate, kabaja wal kabajni yoo jiraate, mi'aa yoo jiraate biyyoomni sin daangessu jechuudha. Jaalala bultii keetii, jaalala jiruu keetii. Kanaaf ijoolleen tun lamaan akka malee wal jaalatti, akka ajaa'iba wal jaalatti. Waliin haa jiraatanii isaan qeequuf, isaan boochisuu, isaan miira keessa galchuu hin barbaachisu. Inda'uum isaanirraa barumsa fudhachuu barbaachisaa jechuudha. Shabaabni hin fuudhin. Amantiin akkasuma amantii jedha biyyoonni kamiyyuu ta'e jaalalli yoo jiraate, kabajaa yoo jiraate bakki deemte martuu mi'aadha jechuudha. Yoo bakka kamittuu heerumte ijoolleen tuni wal jaalatanii. Isaan kun Harargee, kun Jimmaadha, kun Arsii, kun Baaleen addaa waliin qoodne wal jaalatanii jiranii waliif dhiisaa jedha.